kutaa arraatanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu waa'ee question words kan jedhuuti jechuudha. Maali jechuun keessaniin oolu? Question words jechuun jechoota gaafii jechuudha jechuudha. Jechoonni gaafii maal jechuudha? Kana jechuun namni tokko gaafii gaafachuu hin oolu. Yeroo gaafii gaafatu kanatti jechoota kam fayyadamee gaafii akka gaafatuu qabu beekuu qaba jechuudha. So walumaa galatti gara barumsaa seennee takka takkaan kan ilaallu ta'a jechuudha. So inni jalqabaa isa who jedhu kana jechuudha. Who jechuun maal jechuudha? Akkuma agartan who jechuun eenyu jechuudha. Yeroo eenyummaa tokko gaafachuu barbaannu isa kanatti fayyadamnaa yookiin dhimma baanaa jechuudha. Akka ibsiisaa jedhutti it is used to ask the person who did the action jedha. Kana jechuun nama gocha tokko raawwate gaafachuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana ilaallu who is he jedha. Who is he? Who is he? Eenyu inni jechuudha. So eenyummaa nama sanii gaafattee jirta jechuudha. Fakkeenya itti aanu kunis akka agarsiisutti who are you? Who are you? Akkuma canatti agartan who are you jennee dubbifnaa jechuudha. Who are you? Ati eenyu jechuudha jechuudha. Ati eenyu? Isa lammaffatti yeroo dhufnu what jedha jechuudha. What yookiin immoo what maal jechuudha. Yeroo akkamitti yoo isa kan fayyadamuu dandeenyu? It is used to ask for information jedha. Information yookiin odeeffannoo gaafachuudhaaf kan tajaajilu yookiin kan ooludha jechuudha. Isa kanaas fakkeenya wajjin yoolaallee irra ifa ta'a jechuudha. So fakkeenya inni jalqabaa what is it jedha. What is it? Eekaan isaa maali? Maaliidha jechuudha. Maaliidha? Waan ifa sin taane maali jettee adda baafachuudhaaf jechuudha. Fakkeenya inni lammaffaa what is this? What is this jedha. Kun immoo garaagarummaan isa kanarraa wanta tokko si dura jira, wanta san maal akka ta'e hin beektu, maaliidha inni kun maali? Yookiin kuni kan argaa jirru kun maali jettee gaafachuudhaaf si barbaachisa yookiin itti fayyadamtaa jechuudha. Isa itti aanutti yeroo dabarru when jedha. When jennee dubbifna. When jechuun yoom jechuudha. Isa immoo yeroo akkam fayyada yookiin yeroo akkam itti fayyadamna. It is used to ask for the time of an event or an action jedha. Kana jechuun yeroo taateen yookiin gochi tokko itti raawwate gaafachuudhaaf kan nu tajaajilu yookiin kan fayyadudha jechuudha. Akkuma asirraa agartan yeroo jettanii yoo qabattan yeroo tam keessa akka gochi tokko ta'e gaafachuudhaaf kan nu fayyadu when isii jettan jechuudha. When isa kanas fakkeenya wajjin yeroo ilaallu fakkeenyi isaa kana jedha. When will the meeting start? Diimaadhaan kan barraa'e akka sagaleen as keessaa baatutti jechuudha yookiin akkaataa jechoonni asirra jiranitti jedhamudha. When jennaan isa kana will the meeting start? Walirratti yeroo jennu when will the meeting start? Walga'iin yookiin walga'ichi yoom eegalaa jechuudhaaf. Fakkeenya inni itti aanu when does the plane leave jedha. When does the plane leave jedha. Akkaataan itti dubbistan isa diimaa agartan kana when does the plane leave jedha. Hiikaan isaa xayyaarichi yoom baha. Xayyaarri yookiin xayyaarichi yoom baha yeroo xayyaarri itti bahu gaafachuudhaaf jechuudha. Inni afuraffaadhaa where jedha. Where. Akkaataan itti dubbisnu isa kana where jennee dubbisna. Eessa jedha. It is used to ask for the location jedha. Location jechuun iddoo yookiin
bakka wanti sun itti taate gochi yookiin immoo wanti takka itti raawwate gaafachuudhaaf yookiin iddoo wanti takka jiru gaafachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana jenne where do you live? Where do you live jettee nama tokko yeroo gaafattu ati eessa jiraattaa jechuudha. Ati eessa jiraatta. Inni itti aanu where is the cave of Umar jedha. Umar namni hin beekne hin jiru. Iddoo inni itti argamu gaafachuu yoo barbaadde where is the cave of Umar? Kana jechuun yeroo takka takkaan jennu where is the cave of Umar? Hiikaan isaa akkuma beektan cave jechuun holqa. Holqi Umar eessa jira jettee gaafachuudhaaf jechuudha. Inni shanaffaan why jedha. Why? Maaliif jechuudha. It is used to ask for a reason or cause jedha. Sababa wanti tokko ta'eef gaafachuudhaaf kan tajaajilu jechuudha. Okay? So fakkeenyi isaa maal fakkaata? Why is he crying? Jedhu. Why is he crying? Akkaataan itti dubbisnu why is he crying jedha. Walirratti yeroo dafnee jennu why is he crying? Why is he crying? Maaliif boo'aa jira jechuudha. Nama tokko kan taa'ee boo'u yeroo argitan sababa inni itti boo'uuf gaafachuudhaaf jechuudha akka fakkeenyatti. Fakkeenyi inni lammaffaa why is he yawning? Why is he yawning jedha. Yawning jechuun amammootu jechuudha. Kana jechuun yeroo wanta if barsiste tokko dhiiftu wanta akka bunaa yookiin immoo yeroo hirribni si qabu kan jennu jechuudha. Gocha nuti agarsiisnu san jechuudha. Maaliif amammootaa jira? Namni wayii tokko yoo simaddii taa'ee akkas kan jedhu ta'e ati yoo gaafachuu barbaadde nama simaddii jiru tokko why is he yawning? Maaliif amammootaa jira inni jettee gaafachuu dandeessaa jechuudha. Maybe namni sun si deebisuudhaaf because he needs something to drink. Wanta dhugu wayii barbaadeeti jedhee si deebisuu danda'a jechuudha. Okay, isa itti aanutti yeroo dabarru which jedha. Which isa kana akkas jennee dubbifna. Kam jechuudha hiikaan isaati. It is used when there is a choice jedha. Kana kan fayyadamnu yeroo filannoon yookiin wanta kam keessaa kam filatta jedhee namni filannoo si dura qabu kan tajaajilu jechuudha. Akka fakkeenyatti yoo kan ilaallu ta'e which one do you choose? Amma fakkeenyaaf konkolaataalee kana keessaa kam feeta kam filatta jedhanii isa kana keessaa kam barbaadde yoo siin jedhan so isatti fayyadamtee jirta jechuudha. Which isa jedhutti jechuudha. Kam kana moo kana filannoodha jechuudha. Okay, akkaataan itti dubbisnu which one do you choose jennaan jechuu isa kana. So hiikaan isaa kam filattaa jechuudha. Fakkeenya inni lamaffaa which one is yours jedha. Which one is yours? Isa kana keessaa isa kamtu keeti jettee gaafachuudhaaf akkaataan itti dubbisnu asirratti illee which one is yours jedha. So hiikaan isaa kana jechuudha. Isa kamtu keeti. Mana kana moo mana kanaatu keeti. Lameen keessaa kamtu keeti yookiin immoo lamaa fi lama ol ta'uu danda'a keessaa kamtu keeti jechuudha. This one is mine jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Isa kanaatu kooti jettee. Okay. Gara kan biraa yeroo dabarru whose jedha. Whose. Akkaataan itti dubbisnu akkuma agartan kana kan eenyu jechuudha. It is also used to show possession jedha. Possession. Kana jechuun qabeenya agarsiisuudhaaf jedha. Qabeenya eenyu akka ta'e agarsiisuudhaaf kan fayyaduudha jechuudha. Isa kanas fakkeenya wajjin yeroo ilaallu fakkeenyi isaa akkana jedha. Whose child is it? Whose child is it? Okay. Daa'ima eenyuuti jechuudha. Daa'ima wayii tokko argite yeroo
kararra taa'us ta'uu danda'a yeroo ijaan argatu eenyummaa abbaa daa'ima sanii baruu yoo barbaadde whose child is it? Fakkeenya inni itti aanu whose bag is this? Whose bag is this? Jennee jechuudha. This. Inni kun immoo hiikaan isaa maali? Boorsaan yookiin shaantaan kun kan eenyuti jettee gaafachuudhaaf jechuudha. Abbaa eenyummaa shaantichaa yookiin immoo boorsaa sanii beekuudhaaf whose kan jedhutti fayyadamtaa yookiin dhimma baata jechuudha. Inni itti aanu how jedha. How akkamitti jechuu yoo ta'u used to explain the process. Maal jechuudha? Kuni adeemsa ibsuudhaaf kan oolu jechuudha. Adeemsa wahii kan tahaa jiru yookiin kan ta'e ibsuudhaaf kan fayyaduudha jechuudha. Fakkeenya inni jalqaba how to edit a videos jedha asirratti nam tokko. How to edit videos yeroo jedhu akkamitti video edit goonaa kan jedhu yoo nama tokko gaafatu how jecha jettutti fayyadamuu qaba jechuudha. Akkamitti kan jedhu fayyadame waan san ergaa isaa san dabarfatu qaba jechuudha. How to edit videos. Okay. Fakkeenya inni itti aanu how to use Zoom meeting app. How to use Zoom meeting app jedha. How to use Zoom meeting app. Kana jechuun akkamitti aappii Zoomii fayyadamna jedhee nam tokko yookiin gaafatu barbaadu ta'e bifa kanaan ibsataa jechuudha. Jecha how jettutti fayyadame. Walumaa galatti barumsi keenya kan jechoota gaafiitiin wal qabatu kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata. Okay, barumsa keenya kan arraa kanaan wanti ilaaluuf deemnu part 2 yookiin kutaa lammaffaa jechoota gaafii yookiin immoo question words kan jedhu ilaaluuf deemnaa jechuudha. Kutaa kana keessatti wanti ilaaluuf yookiin irratti xiyyeeffannu guddaan how isa jedhu kana jechuudha. How kan jedhu kana iddoo afuritti qooduudhaan ilaalla jechuudha. So inni jalqabaa how many jedha. Inni lammaffaa how much. Sadaffaan yookiin third one would be how long kan jedhu jechuudha. How long. Inni xumuraa how often. Himuunni asirraa agartan yookiin jechoonni agartan kun hundi isaatu how kan jedhuuf keessaa qaba. Garaagarummaa hiikaatii fi akkasumas itti fayyadamni isaan kana adda addaa jechuudha. So isa jalqabarraa yoo eegallu inni jalqabaa how many jedha. How many waggaa dubbifnu how many jennee dubbifnaa jechuudha. So hiikni isaa akkuma agartan kana meeqa jechuudha jechuudha. So it is used to ask about quantity jedha. Kana jechuun how many kun kan fayyadu yookiin kan tajaajila nuuf kennu heddumina wanta takkaa baruudhaaf jechuudha. And also used with countable nouns jedha. Maqoota jechuudha. Countable jechuun kan lakkaawwamanidha. Maqoota lakkaawwamanii wajji maaliif jennaan maqoonni bakka lamatti adda qoodama yookiin nouns kan jennu Ingiliffa keessattis ta'e Afaan biratti bakka lamatti adda qoodamuu danda'a. Countable and uncountable maqoota lakkaawwamanii fi lakkaawwamne jedhaneeti bakka lamatti adda baha. So how many kan jedhu maqoota lakkaawwamanii wajjin itti fayyadamni isaa tahaa jechuudha. Okay. So just to make it clear fakkeenya asii gadii kana wajji yoo ilaalle irra ifanuuf tahaa jechuudha. So fakkeenya inni jalqabaa maal jedha? How many books did you buy? jedha jechuudha. Akkaataan itti dubbisnu isa diimaa kana. How many isa jalqabaatiif books did you buy? Kana jechuun kitaabban meeqa bitte jedha. So asirratti maqaan kun ni lakkaa'amoo hin lakkaa'amu kan jedhu yoo ilaalle books yeroo jennu kitaaba meeqa bitte yoo jedhamu tokko si gaafatu 3 4 5 jettee waan deebisuu dandeessudha. Book kan jedhu asirra maqaadha. Books jechuun maqaadha. Kitaaba. Maqaa kitaaba saniif kenname kitaaba yookiin books jennaan. So maqaadha. Maqaan kun ni lakkaa'amoo lakkaa'amu
takka lama sadii 1 2 3 4 jennee yookaan lakkoofni ta'e so countable noun jennaan jechuudha. So akka asirraa agarrutti hiikaan isaa kitaaban yoo S'in tun irraa kaate kitaaba tokko ta'a. Yoo S tana irra deebifne plural jennaani amma asirratti hedduudha. So kitaaban jechuudha ta'a jechuudha. Kitaaban meeqa bitti. Next katti aanu ilaalle how many people work in this company jedha. Kata dubbisa isaa ilaalle how many people work in this company jennee dubbifna. So asirrattis how many fayyadamne maqaan iddoo kana jira. People kan jedhu maqaadha namoota jechuudha. So namoonni ni lakkaawama ni lakkaawama saniif how many fayyadamna jechuudha. How much hin fayyadamna. Okay, hiikaan isaa maali jecha kana hima kana jechuudha. Dhaabbata kana keessatti namoonni meeqatu hojjetaa jedha. Dhaabbata fakkeenyaaf amma asirraa agartan kana keessa nama meeqa hojjeta jettee yoo gaafachuu barbaadde how many people work in this company jettee gaafataa jechuudha. Okay, gatti aanutti yeroo dhufnu how much jedha. How much akkaataa dubbisa isaa akkana how much meeqa jechuudha. So it is used to know the price of something and quantity jedha. Akkasuma faayidaan yookiin tajaajilli inni kennu gatii price jechuun gatiidha. Gatii wanta tokko kee gaafachuudhaa fi akkasuma heddummina wanta tokko adda baafachuuf nu gargaaraa jedha. And also used with uncountable nouns jedha. Akkasumas maqoota hin lakkaa'amne. Reefu maali? How many ka jedhu maqaa lakkaa'amu wajji fayyadamna jenne. So how much in faallaa isaati maqaa hin lakkaa'amne. Uncountable jechuun kan hin lakkaa'amne maqoota nouns wajji fayyadamna jedha. Fakkeenyi inni jalqabaa how much time do we have to finish this test jedha. Akkaataa dubbisa isaa ilaalle how much time do we have to finish this test jedha. Hiikaan isaa qormaata kana fixuuf yookiin xumuruuf hangamtu nuuf hafe jettee yeroo gaafachuu barbaadde jechuudha. Asirratti maqaan kami jennee yookaan laallu ta'e time kan jedhu maqaadha. So time inni lakkaa'amti yoo sin jedhe inni lakkaa'amti naan jechuu dandeessa. Garuu time inni lakkaa'amtu akkamitti jechuu dandeessa. Lakkaa'u ilaale. Time tokko time lama yookiin immoo yeroo tokko yeroo lama yeroo sadi yeroo time lama 3 time 4 time jettee yeroo sa'a saniin lakkoofta malee isii saniin lakkooftu jechuudha. So how much time do we have maqaa hin lakkaa'amne wajjiin kan jennu sanii jechuudha. Okay, gara fakkeenyatti aanu yeroo dabarru how much sugar would you like in your coffee jedha. How much sugar would you like in your coffee jedha. Akkaataan itti dubbisnu akkasii. So asirratti sugar kan jedhu maqaadha. Maqaan sukkaarri ni lakkaa'ama hin lakkaa'amu. So how much wajji fayyadamna malee how many sugar would you like hin jennu jechuudha dogoggora. Sukkaarri hin lakkaa'amu. Sukkaara tokko lama sadii jettee hin lakkooftu. Akkuma reefu yeroo tokko yeroo lama jettee hin lakkooftu jechuudha. Sa'aadhaan lakkoofta yeroo malee. Akkasuma maallaqni innis hin lakkaa'amu jechuudha. Itti dhufna isa. Okay, sukkaara hangam akka bunatti siif godhamu barbaadda jettee yeroo gaafattu. How much sugar would you like in your coffee? jedhu jechuudha. Okay, inni itti aanu how much are those shoes jedha. Akkaataan dubbifnu akkamii? How much are those shoes? Kopheeleen hiikaa isaa yookaan laallu ta'e kopheeleen kanneen meeqa yeroo kophee takka ol fuutee gatii isaa gaafachuu barbaaddu jechuudha akkuma agartan kan. So asirratti maqaan isa kamii maqaan kun ni lakkaa'amu jennee ilaalu yookaan barbaadnu ta'e how much are those shoes asirratti price yookiin waa'ee gatii gaafachuuti waan ta'eef how much fayyadamna jechuudha. Waa'ee gatii gaafannu yeroo hundaa'u gatii yeroo gaafannu how much dhaan gatii gaafachuu qabnaa jechuudha. Okay, kan itti aanutti dabarree jira. How long jedha. How long. How long jennee dubbifna yeroo hangamii jechuudha. How long is
this river. Amma asirratti how long ka fayyadamnu dheerina wanta tokkooti yookiin immoo dheerina yeroodha gaafachuu yeroo barbaannu jechuudha. Akka fakkeenya kanarratti arginutti how long is this river jedha. Lagni kun hangam takka dheerata jechuu yeroo barbaannu jechuudha. Hiikaan isaa akkuma agartanii how long is this river jenna. Laga ijaan argaa jirra. Laga ijaan argaa jirru kuni hangam takka dheerataa jettee gaafachuu barbaadde jechuudha. Okay, fakkeenyi inni lammaffaadha maal jedhaa? How long will he stay here? Irra deemina. How long will he stay here? Akkaataan itti dubbifnu akkuma agartan kana jechuudha. How long will he stay here? Jenna jechuudha. So, hiikaan isaa maali? Hangam takka as turaa jechuu yeroo barbaadde. Nama wayiitu as jira waa'ee isaa gaafachuu barbaadde. Hangam takkaaf as tura namni kun jettee yeroo gaafachuu barbaadde jechuudha. How long will he stay here? Okay, inni itti aanu how often. How often jennee dubbifna. How ofteniin immoo yeroo hammamitti jechuudha. Wanti sun deddeebi'aa kan ta'udha. Frequency agarsiisa. Akka fakkeenyatti yoo kan ilaallu ta'e how often do you visit your mom yoo jedhe yeroo hangamitti harmeetee laaltaa jedha. So akkaataan itti dubbisnu how often yeroo jennus ni jira often jennaa asirratti do you visit your mom. So how often do you visit your mom jennee dubbifna. So hiikaan isaa hangamitti yeroo hammamitti harmeetee laaltaa jechuudha jechuudha. So kanneen reefurraa wanni adda isa taasisu yeroo hangamitti torbe baati every month 3 weeks 4 weeks jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyi inni biraa akkana jedha. How often do you exercise jedha. How often do you exercise? Asirratti kun immoo maali? How often do you exercise jennee dubbifna. Hiikaan isaa yeroo hangamitti sochii qaamaa hojjettaa jechuudhaaf jechuudha. Ispoortii jechuu yookiin sochii qaamaa exercise jedhama. Yeroo takka exercise akkuma beektan gilgaala jechuu ta'a. So haala akkanaa kana keessatti yookiin kontekstii amma fayyadamaa jirru keessatti sochii qaamaa ta'a jechuudha. So walumaa galatti barumsi keenya kan har'a isa kana ture. Yaada yoo qabaattan yookiin immoo gaafii yoo qabaattan koomentii jala nuuf kaa'aa. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.